kabajamtootaa fi daawwattoota keenya qophiin har'aa akkana jira. Suuraan maal jetti jedha. Qophii kana keessatti suuraawwan adda addaa wajjin ilaalaa suuraa kanneen hiika itti kennina. Laakiin namni hunduu suuraa takka wayita ilaalu ilaalchi inni itti ilaalee suuraa san hiiku adda. Laakiin ani hoo akkamitti akka hiike wajjin ilaalla. Suuraan jalqabaa suuraa tana. Suuraan tun namni fuula hedduu akka qabu agarsiisuu barbaada. Namni hundinuu fuula hedduu akka qabu. Yaani wayita kaan kaahee kaan akka waan baasuutitti agarsiisa yookaan san wajjin wal fakkeessaa jechuudha. Suuraan inni lammaffaa immoo biqiltuu mukaa kana hin agartan. Biqiltuun mukaa kun yoo yaani guddatte faayidaa akka qabdu agarsiisa. Laakiin ilmi namaa faayidaa isiirraa argatu kana dagatee isii balleessuudhaaf akka deemu agarsiisa suuraan kun. Suuraan sadaffaan tun ammoo maal jetti yoo ka jettan ta'e namoonni ammaa yookaan ilmi namaa ka amma jiru kun hagam akka sooshaal miidiyaadhaan walitti hidhame agarsiisa. Akkasuma ilmi namaa waan arge hundaa kaasuudhaaf yookaan waraabuudhaaf akka deemu agarsiisa. Akkasuma ammallee namni bilbila qabu hundinuu nama gaazexanyaa tokkotti akka of laalu jechuudha. Yaani anatu dura dabarsaa waan kana anatu dura dabarsa osoo namni tokko hin argin anatu dura dabarsaa akka waan jedhullee fakkaata. Amma yoo gartan namtichi kun bishaan isa fudhatee nama isa qarqaaru barbaada. Laakiin isa qarqaaru tokko hin jiru. Suuraa isa waraabaa jira malee jechuudha. Tayyib suuraan afuraffaatun ammoo akkana jetti. Yeroo ammaa kana namni waan godhu hunda na argaaf godha malee yaani akka duraanii san rabbiif jedhee namni waa godhu hin jiru jechuu hin dandeetta. Amma yoo gartan namtichi kun namticha kanatti sadaqataa jira. Laakiin sadaqaa isaa tana wajjin selfii ka'aa jira namticha sadaqaa kennaafii jiru kana jechuudha. Suuraan shanaffaa ammoo akkana jetti. Namni jiruu isaa akka dhugaa keessatti rakkoo cinqaa hedduu keessa dabruu hin danda'a. Akkuma rakkoon jirtu gammachuulleen akka jiru nu hunduu hin beekna. Suuraa kana irratti mucattiin tun keessi isii cinqaa qaba. Yaani rakkoo wahii keessa jirti yookaan gadda wahii qabdi. Laakiin wayita sooshaal miidiyaa irratti baastu ammoo baay'ee akka gammachuu qabdu. Jiruun isii perfect akka nama ta'e yaani qananiidhaan akka nama jiraataa jiru. Yaani sooshaal miidiyaa irra jiru sun isii miti. Yaani ka sooshaal miidiyaa irra jiru sun isii oli. Yaani nama bashaasha nama waan hunda qabu mana qabdi makiinaa qabdi waan hunda akka nama qabduutitti of agarsiifti. Yaani suuraa isii irra bareedaa fi irra gaariidhaan sooshaal miidiyaa irratti of agarsiiste. Laakiin ka dhugaadhaan ammoo isiin sanii miti. Yaani nama aadii fi akkasuma nama cinqaa fi rakkoo keessa jirtudha. Ka achirratti of agarsiistu san ka sooshaal miidiyaa irratti baastee of agarsiistu san ka sooshaal miidiyaa irratti akkasitti of baastee of agarsiistu osoo waan san gammachuu fi jiruu gaarii jiraachuu isii sooshaal miidiyaa irratti agarsiistu san osoo jiruu isii ka dhugaa irratti deebiste. Yaani fakkeenyaaf namni tokko gadda haguma fedhellee qabaatu yoo of amansiisee tafaa'ula tolee dalagatee jabaate wanni sun dhugaa ta'uu hin danda'a jiruu dhugaa irratti jechuudha. Gabaabinatti akkana jechuudha. Jiruun keenya ka sooshaal miidiyaatii fi jiruun keenya ka dhugaa garagaraa jechuudha. Akka nama filmii tokko ilaaltu wayita filmii tokko ilaaltee jaalala filmii sana irra jiru jaalala akka filmii salee malee hin barbaadu jetta. Laakiin yoo xiinxallitee dhugamaan ka ilaaltu sun filmii sun sa'a lama booda taariikni hin dhumataa. Ati ammoo jiruu dhugaa keessa jirtaa. Jiruu akka filmii sana jiraachuu hin dandeettu jechuudha. Beekuu qabda. Tayyib suuraan itti aantu ammoo akkana jetti. Namoonni isin agartan kunniin hundinuu taa'anii barataa jira. Waa'ee maalii baratan? Waa'ee biqiltuu barataa jira. Bar biqiltuu kunuunsuun, biqiltuu facaasanii, biqiltuu gabbisuun almuun waa'ee biqiltuu barataa jiran.
biqiltuun faayidaa guddaa akka nuuf qabu, biqiltuun oksijiinii akka nuuf kennuu danda'u wantoota akkasii barataa jira. Laakiin yoo xiinxallitanii ka agartan taate hundi isaanii biqiltuu mataa irraa muranii biqiltuu irra taa'aa waa'ee biqiltuu baratanii agarsiisa. Kuni ammoo maal agarsiisa yoo jettu ta'e gochi ilma namaatii fi yaani faallaa walii ta'uu isaa agarsiisa. Wanni inni jedhuu fi wanni inni godhu adda akka ta'e agarsiisa jechuudha. Torbaffaan fakkaata. Almuhim suuraan torbaffaa yookaan jahaffaa yookaan torbaffaa yoo haa jennu. Suuraan torbaffaan tun maal agarsiisti yoo jettu ta'e namni lama yeroo ammaa kanatti jechuudha. Namni nama hundaa jechuun hin dandeettu. Kaatee hiriyyaa kiyya jetteeni kaatee itti amantee kaatee waan hunda gooteef deebi'ee kasi nyaatu ta'a. Yookaan hin fakkeesse jechuu barbaada. Yaani ati fuuldura agarta malee duuba isaa hin agartu. Waan inni sitti yaadu hin agartu agarsiisa suuraan amma agartan kun. Suuraan itti aantu ammoo suuraan 8ffaa na fakkaata. Suuraan 8ffaa kana irratti yoo agartu ta'e saree wahii achitti hidhamee jira. Saree wahii achitti hidhamee jira. Atillee hin beektu malee atillee kama akka saree saniitti hidhame waa bilbila keetiin jechuudha. Yoo agarte achirratti yeeshis musokkeetti irra kaahee gamanni chaarjii bilbila isaa irra jira. Yaani atillee akkuma saree saniitti hidhamtee jirta laakiin hidhamuu kee hin beektu siin jechuu barbaade. Namtichi suuraa kana kaasee jechuudha. Suuraa takka qofatu hafe. Suuraan takka ittiin sun immoo siif kenna. Suuraan tun maal jetti siin jechuu barbaada. Akka viidiyoo kana irraa waaqayyobattan waa barattan abdii qaba. Viidiyoo biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naaf tura siin jechuu barbaada. Ciao.